Akkam jirtu daawwattoota keenya oduu yeroo kanaaf qindeeffanneen FIB irraa isinitti hima kan isinitti mus'an Daniel Tasfaayiiti. Boordiin filannoo biyyaalessaa qajeelfama weerara vaayirasii koronaa ittisuu fi to'achuuf bahe irratti yaada uummataa fudhachuudhaaf waamicha dhiyeesseera. Kaayyoon qajeelfamichaa adeemsa filannoon wal qabatee weerara vaayirasii koronaa ittisuu fi to'achuuf yoo ta'u filannoo dura guyyaa sagalee laachuu fi filannoo booda weerarri vaayirasichaa akka hin babal'anne ittisuuf jedhame. Qajeelfamichi wixinee boordichaa fi qooda fudhattoota boordichaa akkasumas qaamolee filannoo raawwachiisaniif wantoota guutamuu qaban kallattii xiyyeeffannoo ta'uu ibsameera. Yaa ta'uti qaamoleen wixinee qajeelfamichaa irratti yaada qaban har'a eegalee torbee tokkoo fi gama teessoo legal@nebe.org jedhuun ergaa yookaan immoo yaada laachuu kan danda'an ta'uu boordichi beeksiseera. Wixinee sanadaa dhimma hidha haaromsaa irratti dhiyaate Itoophiyaa fi Sudaan haala gaariidhaan fudhatan iyyuu malee Ijipti garuu diddee jirti. Namoomsaa Dimaasuu gabaasa qindaa'isanitti hima. Dhimmi hidha haaromsaa Itoophiyaa adda citee ture dilbata darbeetti deebi'amee mari'atameera. Marii kanarratti wixinee waliigaltee sanadaa ogeeyyii durataa gamtaa Afrikaa bakka buufamaniin dhiyaate Ijipti diduu ishee ministeerri bishaan jallisii fi enerjii Itoophiyaa himeera. Itoophiyaa Ijiptii fi Sudaan jaarsummaa gamtaa Afrikaatiin marii dhimma hidha haaromsaa irratti gaggeessaa turan naannoo ji'a tokkoo fi adda citee ture. Mariin kun dilbata darbee yookaan amajjii 2021 wayita'ee galu ogeeyyiin gamtaa Afrikaa bakka buusee wixinee sanadaa waliigaltee biyyoota sadeeniif dhiyeessanii turani. Wixinee sanadaa kana Itoophiyaa fi Sudaan haala gaariidhaan fudhatan jedha ibsi ministeera bishaan jallisii fi enerjii Itoophiyaa. Marii deebi'eetti fufuun gaggeeffame kana ministeera qindoominaa fi hariiroo idil addunyaa Afrikaa kibbaa fi durataa Koree hojii raawwachiistuu gamtaa Afrikaatu dursanii. Marii kanarratti ministeeronni dhimma alaa fi dhimma bishaanii biyyoota sadanii kan hirmaatan yoo ta'u akkaataa mariin dhimma hidha haaromsaa itti fufuu danda'uu fi wixinee sanadaa ogeeyyiin dhiyeessan irratti mari'ataniiru. Itoophiyaan sanada dhiyaate kan fudhattu ta'uu kan ibse ministeerri kun mariiwwan itti aananii gaggeeffaman keessatti yaada sanada kana keessatti eerame akka galteetti fayyadamuufis qophiidha jedheera. Sudaanis yoo taate wixinee sanadaa kanarratti yaada mormii akka hin qabnee fi sanadicha akka waan gaariitti fudhatte marii itti aanuuf qophii ta'uu ibsiteetti jedha ibsi kun. Ijipti garuu sanada kana gonkumaa akka hin fudhanne ibsiteetti jedha ibsi ministeera bishaan jallisii fi enerjii Itoophiyaa. Akkaataa guutiinsa bishaanii fi qabiinsa isaa irratti akka irratti mari'atamuuf yaada wixinee sanadaa kanarratti taa'ee jiru waliigalteerra kan ga'amedha kan jedhu ibsi kun yaa'awwan lageen naayiliif galtee ta'an irratti misoomawwan gara fuulduraatti hojjetamuuf deeman irratti yaada dhiyaatu qofatu adda addummaa yaadaa uuma jedheera. Piroojeektiin humna ibsaa hidha haaromsaa guddicha Itoophiyaa bishaan kan hin qisaasessine ta'uusaa kan eere ibsi kun Itoophiyaanis kan feetu waliigaltee kan ilaalcha keessa galchee fi hunda walqixa fayyadu akka jiraatudha jedheera. Waliigalteen irra ga'amu garuu mirga itti fayyadama bishaanii Itoophiyaa kan sarbu akka ta'u hin eeyyamnu jedha ibsichi. Ogeeyyiin biyyoota sadeen iyyuu erga sanada dhiyaate irratti mari'atanii booda yaada irratti walii galanii fi irratti waliin galle qabatanii marii ministeerotaa torbeetti aanu keessa gaggeeffamu irratti ni dhiyeessu. Marii kanarratti taajjabuun kan dhiyaatu gamtaan Awurooppaa mariin biyyoota sadeenii deebi'eetti fufuusaa ilaalchisuun mariin kun haala guutiinsa bishaanii fi dhimmoota kanaan wal qabatan irratti gara walii galteetti deemuuf akkaan bu'a qabeessa jedheera. Itoophiyaatti namoota vaayirasii koronaa lubbuun isaanii darbe keessaa 50 hanga 60 jiraattota magaalaa Finfinnee ta'uun Instituutiin Fayyaa Hawaasaa beeksise. Namoota dhibichaan qabamanii dhaabbilee fayyaa keessatti lubbuun isaanii darbe keessaa harki caalu jiraattota magaalaa Finfinnee ta'uu itti aanaa Daayireektara olaanaa Instituutichaa Obbo Ashaalew Abbaayinee ibsaniiru. Magaalichatti buufataalee fayyaa 34 ta'an keessatti qorannoon vaayirasichaa kan taasifamu ta'uun ibsameera. Biyyattii keessatti namoota dhibee COVID-19 qabaman keessaa harki caalu namoota umuriin isaanii waggaa 15 hanga 34 keessatti argaman ta'uu himamee jira. Haaluma kanaan namoonni umuriin isaanii waggaa 15 hanga 34 57, namoonni umuriin isaanii waggaa 55 ol ta'an ammoo 11 ta'uu eeraniiru. Namoota lubbuun isaanii darbe keessaa kanneen umuriin isaanii waggaa 55 ol ta'uun 63 kan uwwisan ta'uu jedhan.
Sadarkaa biyyaatti namoonni dhibichaan qabamanii fi gara wal'aansa yaala cimaa keessa galan haalaan dabalaa jiraachuunis ibsameera. Akka IBC'n gabaasetti baatii ja'aan itti aanan keessa weerara vaayirasii koronaa ittisuuf xiyyeeffannoo addaan kan hojjetamu ta'uunis eeramee jira. Erga vaayirasichi Itoophiyaatti mul'atee namoonni 100 fi 25 fi 622 kan qabaman yoo ta'u lubbuun namoota 1,000 fi 948 darbee jiraachuu himamee jira. Gamtaan hojjettoota buleeyyii daandii qilleensa Itoophiyaa yaana qilleensa wabeeffachuun qarshii 200,000 daa'immanii fi dubartoota harka qalleeyyii dhaabbata gargaarsa daa'immanii fi mul'ata reeyobootii keessa jiranii fi gumaachee jira. Sooniyaa Mohammad akka ta'anitti isinitti himti. Dhaabbatni gargaarsa daa'imman mul'ata rooboot jedhamu daa'imman sababa HIV maatii isaanii dhabaniif dubartoota harka qalleeyyii gargaarsa addaa kennaa akkasumas leenjii adda addaa kennuu irratti argama. Mul'ata dhaabbata kanaa kan hubate gamtaa hojjettoota buleeyyii daandii qilleensa Itoophiyaa dhaabbata kanaaf deeggarsa taasisee jira. Haaluma kanaan magaalaa Ambootti ijoollee 60, magaalaa Hoolotaatti 50, dubartoota harka qalleeyyii 40, walumaa galattis namoota 150 deeggarsa garaagaraa daakuu, zayita nyaataa, saamunaa qulqullinaa shamarraniif moodeesii laatee jira. Pirezidaantii gamtaa hojjettoota buleeyyii daandii qilleensa Itoophiyaa Injiinar Taliilaa Dheeressaa akka jedhanitti waqtii ayyaanaa kanatti amantii fi ilaalcha siyaasaa osoo wal hin qoodin harka qalleeyyii bira haa dhaabbannu jedhanii jiru. Ollaa kee akka ofii keetiitti jaalladhu waan jedhuu fi hunduma keessan iyyuu amantiidhaan, qomoodhaan, ilaalcha siyaasaanitu wal hin qoqqoodin ayyaana kana namoota harka qalleeyyii ta'an hundumaa bira dhaabbachuudhaanii jaalalaa fi tokkummaadhaan akka dabarsanii adaraan isiniin jedha. Ayyaana kanaanis wal qabachiiftanii Waaqayyo akka inni saba keenya saba Oromoo yaadatu biyya keenyas akka inni yaadatu immoo cimsitanii akkasii Waaqayyoon nu kadhattananii imaanaa isinitti kennadhaa. Dhaamsan qabammaaf kanuma ulfaadhaa baay'ee galatoomaa. Kana malees gamtaa hojjettoota buleeyyii daandii qilleensa Itoophiyaa obbo Sultaan Jamaal akkuma barametti hojii gargaarsaa fi deeggarsa kana gara fuulduraatti itti fufna jechuun himanii jiru. Sababa koronaa vaayirasii wajjinis wal qabatee namoota rakkatan rakkina garaagaraa keessa jiran akkasumas sababa siyaasa garaagaraatiin iddoo adda addaa buqqa'anii iddoo biraa namoota qubatan fi namoota rakkina harka-qalummaa namoota rakkina garaagaraa qaban gargaarree jirra. Ayyaana wal qabsiisnee waldaa yookaan dhaabbata gargaarsa daa'immanii mul'ata rooboot gargaaruuf asitti argamnee jira. Kanaaf of duraas gargaarsa akkasii kan itti fufuu ta'a. Kan goonu immoo naannoo tokko qofaa iddoo son taane iddoo garaagaraatti kan goonu hamma humni keenya danda'in saboota biraa fi amantiiwwan garaagaraa bira gahuudhaaf kan yaallu ta'a. Yuunivarsiitiin Bulee Horaa barattoota muummee teekinooloojii meedikaal raadiyooloojii sagantaa digirii lammaffaa barsiisuu har'a jalqabsiisee jira. Ayyaantu Tulluu akka ta'anutti dhiyeessiti. Yuunivarsiitiin Bulee Horaa barattoota muummee teekinooloojii meedikaal raadiyooloojii sagantaa digirii lammaffaan barsiisuu har'a jalqabsiise. Yuunivarsiitichi muummee teekinooloojii meedikaal raadiyooloojistiitiin digirii lammaffaa barsiisuutiin yuunivarsiitota biyya keenyaarraa isa jalqabaa akka ta'ee fi yeroo jalqabaaf sagantaa kanaan barattoota 10 simatee kan barsiisu yogguu ta'u 10 keessaa 2 shamarran akka ta'an yuunivarsiitii Bulee Horaatti diiniin kolleejjii fayyaa obbo Taakkalaa Uturaa himaniiru. Baniinsa sagantaa kanaarratti argamuudhaan haasaa kan taasisan pirezidantiin yuunivarsiitii Bulee Horaa Dr. Caalaa Waataa yuunivarsiitiin isaanii kana duras yuunivarsiitota biyya keenyaa biroof fakkeenya kan ta'u barnoota gadaa sagantaa digirii sadaffaatiin yookaan PhDtiin barsiisuu jalqabe. Ammas barnoota sagantaa digirii lammaffaatiin yuunivarsiitota biroo keessatti hin kennamne jalqabuudhaan rakkoo damee fayyaatiin jiru furuuf yaaduudhaan saganticha jalqabni jedhan. Gara fuulduraatiif ammoo hanga digirii sadaffaa barsiisuuf yaada akka qaban himaniiru. Biiroo eegumsa fayyaa naannoo Oromiyaa bakka bu'uudhaan kan argaman daayirektara humna namaa obbo Caalaa Daammanaa sagantaan kun jalqabuun isaa rakkoo fayyaa furuu keessatti gahee guddaa taphata. Kanaaf akka biirootti deeggarsa nurraa barbaachisu ni taasifna jedhaniiru. Sagantaa kanarratti waldaan raadiyoogiraafirii fi teekinooloojistii raadiyooloojii Itoophiyaa argamaniiru. Pirezidantiin waldichaa obbo Yuunus Mollaa waggoota 11f sagantaan kun akka jalqabamu yaalaa turre. Hanga ammaa ogeessi digirii lammaffaatiin hin jiru ture. Amma garuu yuunivarsiitiin Bulee Horaa jalqabuu isaatti seenaan jijjiirameera waan ta'eef hedduu gammanneerra jedhaniiru.
Oduu keenya biyya alaarra geenyarra. Trump Joorjiyaatti injifannoo Baayiden garagalchuuf sagaleen akka barbaadamuuf gaafatan Mulu Asaffaa gabaasa BBC akka taanutti dhiyeessiti. Pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp wayitaa qondaala filannoo olaanoo Joorjiyaatiin bu'aa filannoo Baayiden argachuudhaaf sagalee gahaa akka barbaadanii fi gaafachuun erga sagalee waraabamee ture beekameera. Tiraamp sagalee 11,780 qofa akkanaaf argattuun barbaada jechuun barreessaa Riippaabilikaanotaa Brad Raffensperger yoo gaafatan sagaleen dhagahamu Washington Post argateera. Raffensperger garuu bu'aan filannoo Joorjiyaa sirriidha wayita jedhu dhagahameera. Joo Baayiden bulchiinsota kaan waliin Joorjiyaa irratti mo'ateera. Walumaa galattis sagalee elektoraalii kolleejjii 306 yoo injifatan Tiraamp ammoo 232 argataniiru. Erga filannoo sadaasa sadiitii asittis Tiraamp ragaa qabatamaa tokkollee osoo hin dhiyeessin filannichi waliin dhahamuu himachaa turaniiru. Bulchiinsonni 50 kan erga irra deebiin lakkaa'anii filannoon seeraatiin booda bu'aa filannoo mirkaneessaniiru. Hanga ammaattis manneen murtii biyyattii himannaa injifannoo Baayiden irratti dhiyaatan 60 kuffisaniiru. Koongireensiin amajjii 6 ifatti bu'aa filannichaa mirkaneessa. Paartii Dimokiraatii irraa kan ta'e Baayiden amajjii 20 pirezidaantii biyyattii ta'uun muudamu. Filattoonni Joorjiyaa bulchiinsichaa fi seenaatoroota 2 irra deebiin kibxata filachuu fi bu'aan kunis madaalli aangoo seeneetii keessaa kan murteessu ta'a. Yoo dorgomtoonni Dimokiraasii 2 mo'atan lakkoofsi Riippaabilikaanotaa fi Dimokiraatotaa walqixa ta'a. Dimokiraatonni Baayiden mana maree bakka bu'ootaa to'ataniiru. Waraabbii sagalee Washington Postiin gadhiifameen Tiraamp wayitaa qondaala filannoo Joorjiyaa irratti dhiibbaa taasisan dhagahaman. Joorjiyaa keessatti filannicha injifachuu irra deebiin kaasuun qondaala bulchiinsichaatiin yoo irra deebiin lakkaa'isiin jedhee rakkoo homaa hin qabaatu jedhan. Raffensperger garuu pirezidaantiin qormaatni ati qabdu daataan ati qabdu dogongora ta'uudha jedhee deebiseefi. Tiraamp wanti haasa'amaa jiru sanduuqni sagalee saaqamuun maashiniin filannoo ammoo kaawunti filoontoon keessaa akka kaafamedha jedhan. Abukaatonni qondaala filannoo bulchiinsichaa garuu himannaan kun soba jedhani. Isaan boodas pirezidaantichi seeraan gaafatamuu akka danda'u qondaalichas dorsan. Waan raawwatan ni beekta garuu hin gabaafne inni sun yakka sun akka ta'u heeyyamuu fi hin qabdu ture. Innis sii fi abukaatoo kee raayaanidhaa fi balaa guddaadha jedhan Tiraamp. Kanaafuu Raffensperger bu'aa filannoo bulchiinsichaa irra deebiin akka xiinxaluutti himan. Irra deebiin xiinxaluu dandeessa garuu namoota deebii barbaadan waliin xiinxali. Namoota kanneen deebii hin barbaanne waliin miti jedhaniini. Mr. President namoota odeeffannoo galchan qabda nutis namoota odeeffannoo galchan qabna. Kanaafuu mana murtiitti haa dhiyeessinuuti manni murtii irratti haa murteessu jechuun deebiseefi. Lakkoofsi keenya sirrii akka ta'e waan amannuu fi injifannoon keenya sanuma. Tiraamp tiwiitarii isaanii irratti guyyaa dilbataa barreessaniin waliin dhahaa filannoo pirezidaantiin raawwatamu himatanii fi Raffensperger gadi fageenyaan hin kennine jedhan. Yaaduma saayyuu hin qabu jechuun barreessan. Raffensperger garuu deebii ittiin kennaniin akkas jedhan. Kabaja waliin pirezidaanti Tiraamp kan jechaa jiru dhugaa miti dhugaan ni bahaa jechuun deebisaniifi. Gabaasni kan BBC'ti. Hundeessaan Wikileaks Julian Assange Ameerikaaf dabarfamee akka hin kennamne manni murtii magaalaa London murteessee jira. Zalaaleen Boruu. Namni ganna 49 Julian Assange bara 2010 fi bara 2011 marsariitii ofii hundeessee Wikileaks irratti icciitii biyya hedduu baasee maxxanseera jedhamee Ameerikaan barbaadamaa ture. Ameerikaan icciitiiwwan inni miliqsee baase seera biyyattii kan cabsee fi lubbuu namoota balaaf kan saaxilee jetti. Dabarfamee akka kennamuufis gaafataa turte. Haa ta'uti hundeessaan Wikileaks Julian Assange Ameerikaaf dabarfamee akka hin kennamne manni murtii magaalaa London murteesse. Abbaan murtii gaaffii Ameerikaan dhiyeessite kana kan kuffise fayyaa sammuu Assangeen irraa yaaddoo akka qabuu fi Ameerikaatti of ajjeesu mala yaada jedhuuni. Ameerikaan icciitiiwwan inni miliqsee baase seera biyyattii kan cabsee fi lubbuu namoota balaaf kan saaxiledha jetti. Assangeen dhimmi isaa yaada siyaasaa of duubaa qabaa jechuun dabarfamee kennamuu isaa faccisaa ture. Aangawoonni Ameerikaa murtee kana irratti oliyyannoo akka gaafatan himan. Kana jechuun Assangeen mana hidhaa London
Bill Marsh jedhamu amma keessa jiru keessa tura. Haati seeraa Vanessa Preitzer Assangen Ameerikaaf dabarfamee kennamee achitti seeratti akka dhiyaatu wayita taasifamu. Namni kun lubbuu isaa akka hin balleessine ittisuuf Ameerikaan ga'umsa hin qabdu jechuun murteessan. Of miidhuu fi of ajjeesuuf yaada akka qabu ragaa erga dhiyeessanii booda haalli Assangen keessa jiru nama hegeree isaaf yaaddoo qaburraa kan ka'e abdii kutannaa fi dhiphina sammuu qabu fakkaataa jedhan. Assangen yoo dabarfamee kenname adeemsi inni ittiin seeratti dhiyaatu kan abbootiin alangaa Ameerikaa naaf ibsan akka inni of hin ajjeesne kan dhorku ta'ee natti hin mul'annee jedhan. Haati seeraa kun uffata cuquliisa maaskii fuula waliin uffatee mana murtiitti kan dhiyaate. Assangen wayita haati seeraa murticha dubbisan ni jinuunfate. Jalalleen isaa kan waliin ijoollee dhiiraa lama horatan Stella Morris wayita bochuu fi gulaalaa olaanaa Wikileaks kan ta'e Christine Hiraafinsaan wayita ishee jajjabeessu mul'atan. Abukaattonni Assange akka jedhanitti Ameerikaatti yoo seeratti dhiyaate hidhaan hanga waggaa 175 itti murtaa'u mala. Mootummaan US garuu hidhaan itti murtaa'u waggaa 4 hanga 6 yoo ta'edha jedha. Ameerikaan Assangen kuusaa odeeffannoo waraana biyyattii keessa seenuun odeeffannoo waraana Afgaanistanii fi Iraaqiin wal qabatee miliqee baasee maxxanseera jechuun himatte. Inni garuu odeeffannoon inni baase sarbama waraanni Ameerikaa raawwate kan saaxiludha jedha. Abbootiin alangaa Ameerikaa icciitiin inni miliqsee lubbuu namoota balaaf saaxileera jechuun iddootti hidhamee jiru mana hidhaa Belmarsh irraa bahee dabarfamee akka kennamuuf gaafatani. Manni murtii UK dabarfamee akka kennamu osoo murteesse Assangen Ameerikaatti yakka ittiin himatameen mana murtiitti dhiyaata. BBC'n akka gabaasetti murtii haadha seeraa kana hordofuun namoonni siyaasa hedduun yaada isaanii kennaa jiru. Dabarfamee kennamuun Assange ittifamuun oduu dansaati jedhan. Miseensonni paarlaamaa UK Twitter irratti walii galteen yakkamtoota dabarsanii walii kennuu namoota sababa siyaasaan adamsamaniif ooluu hin qabu jedhu. Assangen hanga eebila bara 2019tti to'annaa jala oolutti waggoota 7 imbaasii Ecuador London jirutti kooluu galee achi jiraataa ture. Oduu keenya xumuraatiin. Qondaalli poolisii Ameerikaa maatii hanna suuqiitiin shakkaman akka to'atuuf waamamee ture. Hidhuu dhiisuun akka ayyaana ganna haala gaariin dabarsaniif nyaata biteefi. Qondaalli poolisii Matt Liman ji'a darbee Massachusetts Marsaat keessatti mankuusaa nyaataa tokkoon bilbilamee waamamee jedha ibsi poolisiin kenname. Dubartoonni lama waan suuqicha fudhatan hundaaf kan hin kaffalle ta'uu gabaafame. Wayita gaafatamanittis dubartoonni kunneen rakkina keessa jiraachuu fi nyaata suuqichaa fuudhan hundaaf kaffaluuf akka hin dandeenye himan. Ammas ijoolleedhaaf guyyaa ayyaana qilleetti mataasaa waan laataniif akka hin qabne dubbatan. Liman erga kana dhaga'een booda ajaja balleessaa hin qaban jedhu dabarse. Diyaansees kiisii ofiisaatii $250 fi kaardii kennaa kan suuqii gara biraatti nyaata ittiin bitatan dubartootaaf kenne. Kunis ijoolleen isaanii lamaaniif ayyaana gannaa kan ittiin oolan nyaata akka bitaniif jedheera. Ijoolleen lamaan dubartoota waliin jiran ijoollee kiyya na yaadachiisa. Kanaafuu gargaaruun qaba jedhe qondaalli poolisii kun. Dhugumatti maatiin kun baay'ee rakkataniiru jedha. Kanaafuu murtee kan kaffaluu danda'an qofa bitachuu qabu turan jedhu dabarsuu fi yaaduu yookaas immoo ofii kiyyaan achi dhaqee ijoollee sanaaf nyaata ayyaana gannaa geessuu fi yaaluu hin danda'u ture jechuun TV biyya keessaatti hime. Isaanis baay'ee gammadan. Baay'ee naasuun itti dhaga'ames jedha gabaasi kun. Namoonni baay'een haala wal fakkaatu keessatti osoo argamanii dhumni isaa adda ta'a jedhanii akka eeganan yaada. Tarii hidhamanii yookaan mana murtiitti dhiyeeffamu jedhanii yaadu ta'a. Kaardii kennaa kan gatiinsaa waan fudhachuu qabaniin walitti dhiyaatuun kenneef jedheera. Ani wanna sirriin jedhe waan yaade raawwadheera. Ofii kiyyas bakka isaanii kaa'ee yaaduun gara laafummaa xiqqoo ishee itti argisiisuuf yaale jechuun ibsee jira. Jalatamoo daawwattoota FIB oduu keenya yeroo kanaatiif qindeeffannee xumurree jirra. Qophiilee keenya hafan waliin turtii gaarii. Daniel Tasfaayiiti. Yeroo gaarii.